Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa keenya har'aa sagantaa jabaadha. Keessummaa jabaa qabannee istuudiyoo Biiftuu Faawundeeshin jirra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Kamaal Haji Hassan dhaabbata Na'iimirraa. Waa'ee ustaaza keenya Sheekh Abdurrahmaan Hussein yookaan Xaalibuu Ridallah irratti yaada qaba. Nuun jechuun Dr. Kamaal Haji Hassan gara keenya dhufan. Dr. Kamaal Haji Hassan baga dhuftan yoomyaa isiniin jennee مغنغانو إتنجا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولتي ربي كي نفارفنا ربي بركم لما فرد تربا كي تيوبياتي نجاها نتمر سيسي برحارة أسديتي نجيسي سيجا هدو نماتتو دررا هدو كي سيراك أكا بي غزة ربي نسانا نسر يجا بيجي في الناس وصونا كهن كمان نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ولما نمني هند كتير الرسول عليه الصلاة والسلام توكو نجاه توكو فيا باني قالون الجنة جراجون مرتني قروم في وجدني درومون نجاهن تاتي نجين يو انجراني بائنما تنتلو ان كان جدي يو ديم انما قد سلانا من قد تراحاسا garuu muka biyya jiru mana ijaaranii waa'ee ustaaz Xaalibuu Ridallah yookaan Abdurrahmaan ibn Hussein baay'een namaa ka beekuun Xaalibuu Ridallah. Xaalibuu Ridallah jechuun nama miti sooshaal miidiyaa muluun hin beeku. Ustaaz Abdurrahmaan Hussein. Abdurrahmaan Hussein kanaan isaan beeku. Turaa keessa beekaan xiqqaa ta'e. Gaafa isaan illee qaxalee beeka. Rabbi baga umrii dheeresse. Meegaa Ustaz Abdurrahmaan Hussein kana Xaalibuu Ridallah jedhama maqaan isaanii ittiin beekaman. Maal jechuun Xaalibuu Ridallah jechuun maal jechuun? Inni lammata maaliif jedhameen immoo? Xaalibuu Ridallah maashaallah. Maqaan kun maqaa asiin dura namni hedduu baafataa darbaa as ga'e osoo hin taane maqaa Rabbiin filatee isaaf kenne subhaanallah. Xaalibuu Ridallah jechuun yoo hiika isaa ilaalle barbaadaa jaalala Rabbii jechuudha. Namni wanti waan gaarii hojjetuuf gaaruminnati barbaadeeti. Rasuul alayhi salaatu wassalaam ballighu anni walau kaana aya. Ballighu anni walau kaana aya walau kaana ma ballagtumul aya. Wanti isin geessitan sun osoo jecha tokko illee yookaan aya takka illee taate irraa geessaa jecha rasuulaa kanatti fayyadamuudhaan Xaalibuu Ridallah bu'aa bahii hedduu cinqaa hedduu keessa darbeeti ka da'awaa kana geggeessu ta'e. Jaalala Rabbii barbaaduuf jecha jaalala Rabbii barbaaduuf waa hedduu cinqamee karaa hedduutti miidhamee Kenya inni osoo biyya keessa jiru biyya alaatu osoo hin deemin Xaalibuun biyya keessa osoo jiran duraa daawaa turan. Biyya kanaafis deemanii alas Awurooppaa bahanii yeroo TV'n Islaamaa tokko hin jirretti Nurul Hudaan bar hin danda'amaa kan. Danda'amaa namni yaanne namni uummata kana ija itti godhe Ustaaz Xaalibuu Ridallaati. Miidiyaan jalqabaa ka Islaamaa Nurul Hudaan. Ustaaz Xaalibuu Ridallah wanti waan kana hojjetuuf jaalaluma Rabbi barbaadu kana dalaganii Xaalibuu Ridallah kanaaf jedhamanii kanaaf inshaallah. Maali jennaan namni baay'een Xaalibuu Ridallah jedha. Hundi hin beeku ta'a tarii. Xaalibuu Ridallah barbaadaa jaalala Rabbii. Namni kun dhugatti akka odeeffatetti dabalataan isintu hima. Barsiisaa yuunivarsiitiifaa ture. Nama dandeettii guddaa qabu. Nama har'a osoo mindaa isaa laalee iddoo fedhe jiraatu. Har'ammoo kana hunda isa jaalala Rabbii filate jaalala namaa gate beekamtii namaa gate Rabbiinis garuu isa hin ganne isa kenne egaa mee dhiyeenya kanatti waa'ee isaa tokko sooshaal miidiyaa irra deemaa konkolaataa binnaa fi jedhan maal irraa quba qabdu kan har'a? Xaalibuun osoo alas bahuu baatanii digirii hedduu qabanii miti osoo hojii mootummaatu qabaatu illee baatanii nama siyaasa afaan hojiis beeku. Bara da'awama kanaayyuu kuranii dhugaa bichaa keessaa qocanii da'iifa keessaa lafa kaanii nama sahii nama himetu qalbiin nama fudhattee da'awaa kan hedduun nama baay'een nama akkasitti irraa qeebala. Da'awaa nama maraa jala namni hin taa'u. Xaalibuun akkuma kanarratti leencaa hojii ofirratti illee silaa leencuma ta'a. Akkuma amma Jamaal Alifaati Ustaaz Jamaal Ali naggaatii jabaa kennuudhaan jidduu kanatti illee silaa kam akkanaati. Wanti isaan dhoorge hin jiru, wanti isaan dhoorge takkitti jaalala Rabbii barbaachuuf wanti duniyaa itti dhiisanii akhiraa filatan. Kun waan akhiraati, waan jaalala Rabbiiti. Kana biratti amma wanti jiru
makiinaa binnaa fi xaaliboo makiinaa binnaa jedhan. Nama hedduutti hin tolle. Ustaaz Xaalibuu Ridallaa akka biyya keenyaatitti duraa guddifamee hedduu barbaachisa. Nama tokko yoo ta'e malee nama Dr. Zaakir Naayik waliin da'awaa godhe hin jiru Xaalibuu malee. Si deemee isaanii waliin faranjoota namni islaamsiise Xaalibuun nama 500 ol islaamsise waan akkasii dhadhagaa. Garuu namni keenya nama islaamsisuu miti Dr. Zaakir waliin qooda argatee namni da'awaa godhe hin jiru. Xaalibuu Ridallaa namuluu qabanii tiraanspoortii manna haaraa dhaqanii makiinaa dhaban oolanii makiinaa argatan deemanii akkasitti waggaa hagana kana lafaan Nuurul Hudaanillee dhaabatu ani hin dhaabadhu jedhanii bahanii rabbiin galmaan nu haa gahu makiinaallee yoo bitaniif zaaka. Duniyaa bookee mazzan isaa hojaniif garuu isaan hojjetaaran waan guddaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni tokko sababa isaa namni tokko islaamee akka nama gaala diimtuu sadaqateetitti ajrii argata jedhan. Garuu isaan nama kumaatama nama meeqa islaamsisaa oolan guyyarraa guyyatti nama jajjabaa mataa islaama godhan ka inni isaan islaamsisan sun deebisee nama karaa ofiitti as waaman karaa lafa beeta kiristaanii kanneen gadhiisanii karaa rabbiitiif masgiida oolaara hajabeeffannuu jechuun barbaadan hawaasa kennan su'a. Farda galatoma akkuma isin jettan silaa namni kun dhugaatti ummanni keenya dhugaan argu ustaas. Gabaa beekamtii malee beekumsa sirraan binne tayyoo beekamaan fide hansaraallee hin dinne jedha walaloo biyya tokko. Gabaa beekamtii malee beekumsa sirraan binne tayyoo beekamaan fide hansaraallee hin dinne akkas taane. Wanni nuti shubbisaa fi anaawwan shubbisan hin argine nama baay'ee naa shubbisaa yoon viidiyoo tokko maxxanse. Goota kana har'a goota addunyaan beektu kana makiinaa binnaaf jedhanii sila ol baasanii waa'ee isaa haasa'u miti tokkochuu gaggeessuu qaba. Har'a dureeyyoonni otoo sagalee takka kennin sila fidanii balbala dhaabanii gulfii kennamaaf ture jechuudha. Wanti waa'ee kanatti illee takkitti na kaaseef rijaali qabna binaa aljidaar jettee arabni akkasitti haasofte. Binaa rijaali qabna binaa aljidaar. Maali jennaan mana girgiddaa dhaabanii masgiida hoomaa hoo kanneen dhaabuun duratti nama waan kana bu'uuristu dhaabutu xiqqaa. Dubbii kana qabadha hawaasa keenya. Binaa rijaali qabla binaa aljidaar. Mana ijaaruun dura nama ijaaruun dursa mana ijaaruun duraa jedhan. Dubbiin kun dubbii jabdu. Akka waliigalaatti waan dhaabattan yoo qabaattan carraa isinii kenna. Waa'ee Ustaaz Xaalibuu Ridallaa fi hawaasatti wanti an dhaamadhu makiinaa hin binna eega jedhan namni keenya eega hin binna jedhee ima bitaa abdii irraa qabna. Eega bitamee booda xuuxee akka hin fakkeessine akka imaluulee akkas taanee hagana taanee Ustaaz Xaalibuu makiinaa takka binnee daawwalee dhiise waan fedhe jedha namni. Isaan nama laafaa makiinaa bitachuu dadhabee bitanii osoo hin taane isaan rabbi gorraan rabbi isaanii gore. Yoo biteellee rabbi bitee malee isinii miti garuu tiifuun walirra buutee galaana taati. Hin bitama. Hin bitama beezinallaa hin bitama. Gaafa bitamee jedhallee waan waa taanii bakka isinitti fakkaanne hawaasa. Ajaa'iba jechuudha hawaasa keenya dhageettan. Xaalibuun nama akkuma nashiidaa keessatti isiniif dhaame Dr. Kamaal Haji Hasan. Xaalibuun osoo xiyyaaras gootanii fi nama itti xiqqaatu malee ittiin guddanne. Tokkicha ilma Oromoodhaa akkasuma Islaama gooticha Islaamaa Dr. Zaakir Naayik wajjin nama argamee dubbattee sagantaa da'aa hedduu waliin godheedha. Xaalibuu Ridallaa konkolaataan itti xiqqaadha. Akkas gooneef nama waa godheef of hin fakkeessina warri miliyoonas kennitan kakuma 100 kennitan kakuma 10 kennitan Xaalibuun galata guddaa isinirraa qabaa jedhu Dr. Kamaal Haji Hasan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya keessumaa biroo hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Fadhaa galatoomaa.